immoo dheengadda kan dhufee na dubbise isadha. Siigalee ani immoo eegganaan dubbisee malee wanti na doorsisee hin jiru wanti biraa. Siigalee. Ittaan fufamaam carraa tokkitti Roobera irraa gaafii takka qaba. Bona itti fufta abdii irraa bona itti fufi bona yeroo keenyatti haa fayyadamnu itti fufi abdii. Gaggabaabsinee waan furmaata ta'u. Mana keessaa dhaggeeffataa jiru wanta ajabnu qabna. Obboleessa kiyyarraan abdii qaba Roobeera. Obboleettii keenya cabni isii caba kootii ofirra isiifan gaddee jette jalqaba wannati jette tokkotu jira. Isheen yeroo jalqabaa fi viidiyoo kana isarrattan sheer godhee jette. Ati immoo jalqabumayyuu otoo ishee karaa isheetiin na biraan ga'inii nama biraa sheer narratti godhee jette. Asirratti wannan gaafii sirraa qabuu fi sirraa barbaadu nama sheer sirratti godhe sana nuu dhiheessi. As keessatti yoo nama sana arganne bilisa ba'uu dandeessa. Tokko namni viidiyoo sana sheer sirratti godhee hawaasa irratti sheer godhuu wanti inni irraa qaanfatu hin jiru. Osoo gaafa sana si dhosseetii hawaasa si dhossee obboleettii keenya sataruu danda'a. Ati dhugumaan akkuma jettu rakkoon obboleettii keenyaa rakkoo keeti yoo ta'e obboleettii qabda yoo ta'e borintalli kee tarii biyya alaa baate rakkoon biraa irra ga'uu danda'an si yaachisa yoo ta'e nama viidiyoo kana suusin siin ergiin sirratti sheer godhe sana nuu dhiyeessi. Maamme kanuma yeroo walirraan gubu. Ayyee itti fufi boonsaa. Galatoomaadha obboleeyyan keenya Rabbi dhugaa nu haa dubbisu. Isiinis obboleettii teenya innis obboleessa keenya. Nuti bakka kana wanti jirruuf dhugaa bakka kana jirra keessatti xiinxallaa jirra. Xiinxalli kiyyaatii fi xiinxalli kan abdii wal faana dhufe. Obboleessa keenya Roobeerattu gaafa dubbatu obboleettiin teenya tun gaafa walitti dabalaman wajjaan bahiinsa isaanii kan sababa ta'e sababa viidiyoo kanaa dubbachaa ture. Sababnummaan ani sirraa goreewu sababa viidiyoo kanaati. Viidiyoo kana namoota hedduu biratti arge tokko miti akka inni dubbate keessatti akka nama lamaa sanii ol ta'e biratti arge jechuudha. Isiin ammoo obboleettiin teenya viidiyoo kana isa bira malee akka nama biraa hin qabnee fi isaaf akka waraabde innilleen isii biraa akka qabu isaan lamaan jidduu malee akka bakka biraa hin qabne. Viidiyoon kun eessaan achi dhaqe tayyib. Wanti kun isarraa waraabame erga ta'e dhugaan isaa bayuudhaa fi nama biratti arge san ebaluun biratti arge yoo jedhe dhugaan isaa ol bayuu dandeessi bakkee tanas wajjaan nu baasa. Ayyee anis gaafii qabdaa itti fufish. Anis gaaffii Roobeeraa dhumarraan qaba. Anis gaaffiin ani biraa qabu viidiyoo kana nama hedduu biratti argeen jira jedhe. Tokko iddoo kana jechuudha. Viidiyoon inni nama biratti arge sunii fi viidiyoon isaa argame garaagara moo viidiyoodhuma tokkotti isuma isaa argame sana nama biratti arge moo bifa biraatiin kan waraabame nama biratti argeessa kana sirriitti nu qulqulleessuu qabu. Ayyee already sira dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e jedhe viidiyoochi turee jira waan ta'eef aangilii isaa poozishinii isaa viidiyoochi akkaataa isaa amma yaadachuu hin danda'u jedhee dubbatee ture yoo dogoggoruu baadhanis dhufee boodarratti yaada jiru amma waan obboleewwan keenya gaaffii kaasaa jiranu kana wajjin walitti qabsiisee ni dubbata. Anis gaaffii biraa kan hin xumura irratti jechuudha Roobeeraaf osoo hin taane sabboontuuf kan hin qabu obboleettii kiyya sabboontu viidiyoo akkasii namni waraabdeef kan biraa jira moo hin jiru yeroo xumuraatiif. Viidiyoo akkasii waraabeef isa malee hin jiru. Ayyee galatoomii. Viidiyoo bifa garagaraatiin waraabame viidiyoon 3-4 ol isa bira jira isuma bira jira kan saallee viidiyoo bifa garagaraatiin waraabe 3-4-5 ol na biraa qaba sigalee tarii boriitu viidiyoo an nama biratti arge isa kana jechuu danda'a waan ta'eedhaa fi viidiyoon isa bira jiru 3-4 olidha malee tokko qofa miti. Ayyee viidiyoo dhuma kee viidiyoo qaama qullaa dubbii kaa irraa sassaaqaa dubbanne yeroo garii dhiifama nuuf godhaati kabaja dhabuudhaaf osoo hin taane aannan adiidhuma jedhama dhiigni diimaadha. Viidiyoo dhuma qaama qullaa waraabame kallattii garagaraatiin kan waraabame adda addaa kan koos kan saas jiraadha moo viidiyoo dhuma normalii sirbas taphas haa ta'u wantoota waraabamedha wanti kun isii kana qulqulleessi. No. Viidiyoo dhuma qaama qullaadha garuu uffanni kan garagar ta'edha guyyaa tokkicha miti jechuudha guyyaa irraan jechuudha. Ayyee galatoomi miyuutii godhadhu ayyee. Iddoo biraatti dhufe akkan jedhamnedha kan viidiyoo nama biraa akkan hin qabne dhibbaan dhibbatti waan ofitti amanuudhaaf. Maamme
carraanis hin saame obboleessi keenya turtii ji'a lamaa qofa wajjin goonee jedhe. Turtiidhuma ji'a lamaa keessatti viidiyoon 2-3 kanaa ol waraabame immoo obboleettii keenya sabboontu gaafiin kun kan keetii. Viidiyoo 2-3 akka bira jiru himta bifa adda addaatiin. Turtiin keessan akkuma inni jedhe baatii lamaan goolabame immoo akkami? Baatii lama qofan ta'u baatii lama qofaa miti. Baatii 4 ol ta'a malee baatii lama qofa miti kennaniif inni waliin haasaa turre. Ayyee. Mubaarik. Mubaarik Musammaa hin jirtu? Ayyee. Roobeera. Injira maamee koo. Dhaggeeffachaa jirtaa? Sirriitti. Ayyee dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e jedhe jechuudha. Namoota kana addaan qooduudhaaf yookaan dhugaa kana hawaasaaf kennuudhaaf kallattii ittiin nu deemsisutu jira. Hundi keenya iyyuu dhugaa jirtu kana waan sammuu keenya keessaa qabnu jira. Tarii wanti kun miidiyaa dhumarratti namuu waanuma itti fakkaate osoo hin taane osoo kaa sirna ta'ee jedhe osoo namni jaarsummaa qaamaan taa'ee wajjin dubbataa jira ta'eeti abbootii dhimmaa ofirraa sagaleen eenyu bira miyuutii godha. Abbootii dhimmaa sana bakka sanarraa fageessanii jaarsotii wal geessee haqa jirtu erga waliin mari'atanii jedhaniin boodatti kamtu dhugaadha kamtu sirri eessa jira rakkoon eessa jira dhugaan kan jettu adda baafatee murteedhaaf deema jechuudha osoo nama qaamaan wal bira taa'ee rakkoo wayiitiif fala kaa'uudhaaf jaarsummaa taa'aa jira ta'eeti akka sirna beeknutti akkasi. Amma garuu kun miidiyaadha waan ta'eef haqa jirtu kana waan gama keenyaan hubanne ragaa isa kan gara isaanii jechuudha satarii infoormeeshinii waan nu ta'uuf yookaan ragaa nu ta'uuf waan miidiyaa irratti dubbatanii sagalee fi akkuma sana ammoo barruu ammaan dura qaban sana iskiriinshuutii godhanii yookaan sagalee sana karaa sooshaal miidiyaa wal fakkaataa sheer nuuf godhanii adda baafachuudhaaf nuu mijata kan jenneef isa qabannu achitti qabanna. Isa ammoo jechuudha kallattiidhaan jechuudha nu waan nutti fakkaateen tarii ilma namaatiin hundi keenya iyyuu hangamuu namni tokko shiraan deemuudhaaf yookaan dubbii wayii ofirraa qoluudhaa jedhee osoo gamasii gamana deemee dubbiin dhugaan afaan qabnaan funyaaniin dubbatti jedha Oromoon eessayyuu dhaquu hin dandeessu hubachuu dandeenya mara keenya iyyuu namoonni as keessa jirru kunis namni 17,000 kuni dhugaan eessa akkam akka jirtu hin hubata eenyuyyuu osoo waan fedhe dubbate jechuudha isiniif galee waan kan amma kallattii miidiyaa irratti dubbannaaf hin dubbannu tarii wanti kun tartiiba wayii qaba sirna wayii qaba miidiyuma irratti dubbachuu akka hin dandeenyee fi dhuunfaadhaan nu dubbachiisuu nu dirqamsiifti waan ta'eef waan kana jechuudha obboleessi keenya Roobeeraan jechuudha viidiyoolee muciyoon kun itti ergite akka isatti ta'ee jedhee fi viidiyoon kun akka isa bira qaqqabe akkuma sana viidiyoo kana ammoo yoo atiin kun waan inni si gaafadhe naaf hin guutu ta'e paablikii irraan baasa naan jedhee jedhe jechee dubbachaa jirti waan kana dhugaa ta'uuf dhiisuu yoo sagaleen qabaatte sagalee yoo sagaleen hin qabaanne rabbiif jettee amantaa amantuun jechuudha kunoo maahir obboleessa keenya nan beeka hiriyyaa kiyya biyya Dubaayii jiraata maahir jechuudha bakka obboleewwan keenya jiranutti kakattee muciyoon kun jechuudha akkasatti viidiyoo kana ergitee fi viidiyoo kana yoo isiin maallaqa inni gaafateen sana hin guutuuf ta'ee jedhe miidiyaa irra akka baasu kana dubbachuuf hin dubbanne qofa yoo adda nuuf baaftee jette muciyoon kun nuuf qulqullaa'ee yoo jedhe gama keenyaan murteessuuf nutti ulfaatu jechuudha. Kana gochuudhaaf wanti kun har'arratti immoo yeroo biraa qabata kan jedhuuf immoo anarra isintu beeka waan ta'eef waan gama keessanii yaaddanii jettan murteessaa jechuu barbaadeeti galatoomaa. Galatoomaa dabareen eeggataa ture maammee koo anis akkuma nama tokkotti dabareen qabaa dabareen eeggataa ture. Dabaree koo kanarratti erga dabareenaa kennitanii eenyu murtii qaban laata dabaree erga naa kennitanii akkanatti fakkaatutti akka nama waan akkanaa kana hordofee kanaan dura baasaa turetti waan tokko wayii arge. Maal arge beektu? Amma barreeffama na argiteetti. Barreeffamni siin na argite akka edan taane mul'isa. Gangalatamee kakatama jedhee gara lamaanitti nu kakachuu danda'u jedhee yaadaan. Kakachuu danda'u eeyyee maqaan koo nama duura jedhanii kakachuu danda'u. Argeera waa danuu. Nama danuu keessaan dhaqee ammayyuu isin asitti dhiisee keessaan nama tokko kadhataara. Riyaala kuma tokko nyaateen tana tokko intala shabaati. Yaani bakka akkana jennu fidiin jedhaa jira. Rabbi na nyaachisin jedhaa jira. Ammuma na gandaa keessatti si fidaa jennaan immoo wallahi laazim erga kenni jette humnaan rabbiin bira tasi gaafadha fide akkaawuntii si jedhe si bira jiran jedheen galcheen bor waraqata si fide ilaali gaala amma kunoo barreeffama waan isinii dhiyeessuu danda'udha jechuudha. Ookii as jala jira ta'a maqaa keen baasu abbaa koo riyaala kuma tokko ilaali rabbi maallaa godhu rabbi ilmoo korran jiraachisin jedhe saudii jira amma nama kuma torban qabadhee jira achumaan xibsiisi godhan jedheen baasee suuraa kee. Wanti maqaa koo balleessuuf hin jiru namni kijiba jaallata
kijiba maqaan balleessini akkaawuntii si ergi jedhe kanuma irratti waa madaale namni nama sodaataa jira jechuudha uumaa isa uume qabrii borii dhiisee rabbiin dhiisee miidiyaa sodaataa jira erga miidiyaa sodaate egaa miidiyuu irratti akkas wal unkuruura tokko gaariidha kanaaf waa tokko natti mul'ate inni maali inni obboleessi keenya roo ani gaa aannan adiidha jedhee namatti himu hundinuun beeka inni obboleessi keenya namni siin dhaga'iniif isa ta'u bultis qabaatee bultiin diigaminiif isa ta'u Desembarii 20 Agustii 22 Desembarii 21 Desembarii 23 barreeffama gidduudhaa bahe malee naaf gala roobee qashtii hayyee wayyee waliin jedhaa turan ijoolleen kun kunooti waan fagoo jiru miti jechuudha narka waan jiru naasaara erga akkas ta'e sirriitti ijoolleen kun lamman jalaa cuunfamuu qabu sirriitti nama cuunfuu dhabne amma maaliifi qashtii wayyee minaamin gara lamaanitiin roobee minaamin waliin jedhaniiru kanaaf dubbiin ijoollee kana bira jirti nus hin rakkisin nama 700 hin rakkisin waan jiru baafnee dhugaa jiru ifaan ifatti asumatti hin jedhan gara kooti maal taajjabdee yoonaan jettanii roobeeraanii guyyaa lamaan duraa jedhe waan dhokote wayii jira la waan dhossaa jiran qabu jedhe kun lamman roobeeraanii viidiyoo bakka biraatii argee qabaanni ni jedhe sun maallatti fakkaate dhiifama naa godhe roobeera si jaalladha viidiyoo 2-3-4 gatiisi biraa qabduuf waan ati kan biraa sanas gadhiiftee bakka biraatti ergiteetti jedheera gaafa sana waan jechuudha kaate natti fakkaate wallahi si jibbee miti sin jaalladha obboleessa koo waan wajjin dabarsineera intalli kunis maala sii goota jettee bakka ta'etti mana Alex natti fakkaata ta'ee bakka ta'etti maala sii goota bilaam jettee keessa nattee tuttuttee wal dubbisaniiru kanaaf waa wayii lamman jaraayyuu waan dhossaa jiran qabu xaaxessaa obboleettii koo viidiyoo si biraa qabaatus viidiyoo si biraa qabaatinis dhugumaan mucaan kun maallaqa si gaafatee dhabuusaatti ragaa ni qabda amma ragaa barbaadna malee kan barbaadu jedhaan maammee koo an akka kootiitti gaa yaada koo kenna dorganaa jedhe koi maahir maa nama amanis nan fixadha kamaa ani deeggartoota mataa kootii qaba sirriidha jedhaa jiru ragaa wayii roobeera waan ragaasii ta'u wayii ragaatti isaa barreeffama waan ta'e wayii dhiyeeffachuu dandeessaa tokko obboleettii keenya waan amma haasaa oolte hunda keessaa waan tokko akka ragaattootatti dhiyeeffattu ni jira tarii maallaqa naa ergii isani jedhee wama tokko wayii waan haasaa oolte hunda keessaa wanta takka ragaat tokko keessaa dhiyeessitu ni jira tokko obboleessa keenya waan haasaa oolte keessaa wanta takka ragaa ittisaatti dhiyeeffattu bifa barreeffamaa yookiin sagaleetiin ni jira lama isin lamaniif gaaffii kun deebii barbaada yoo dogoggore uummataa na sirreessa inni lammaffaaf xumuraa immoo obboleessa keenya roobeeraa si beekaa garuu waa tokko si deessa yoo dubbiin jabaatte akka dhiiftee hin deemne nama 700 maqaa kee nyaachifte nama biratti argite yoo ana biratti ta'e xaaxesiti ofirraa buusi ibidda ofirraa buusanii kaanii ilmoo irraa buusanii abaluu bira jira maamara jaziiraa biratti argeera paablik riipublik firaayiveet wanti jedhamu hin jiru ibidda ofirraa buusi obboleesso jireenya si baduu deema wal gorbitanii otoo amma amantanii callee otuu gobatiti kalas ummata koo akkuma namni godhu hin godhe dogoggorri uumameera ta'eera obboleetti kiyya dhiifama shamarran oromoo dhiifama kabiraa miti saba biraa miti kan hin gaafadhe shamarran oromooti dhiifama yaa saba koo isan balleesseeraa baradheera nagaatti dhafe dhuma ture erga dheeressitanii dhugaa dubbadhaatu hin jedhu asiin geessanii obboleessa koo erga viidiyoo afaan keetii bee viidiyoo nama biratti argeera viidiyoo mucaa kanaa jette nama tokko nama viidiyoo biratti argite dhiyeessuun kee dirqama taadhu maraara jechuudha yoo dhugumatti mucaan kun viidiyoo ergite akkasiin ergiteen lakkoofsa siitiin telegiraamii siitiin mesenjerii siitiin ergite tokko argannaan waa tokko gadi baatee dhaabattee mucaan kun asirra qat jette caammaa ofitti baaftee jechuudha miilaan dhaabattee jilbeeffattee shamarran oromoo ilma namaa isin burjaajessine balleessaa nana dhiifama naa godhaa narra darbaa maala si gootaa itti barreessite sun inni isa duriiti si galee
Kun kaleessa Ayyee. gaafa guyyaa 20 dubbisee turenni. Dhufee Ayyee. kashii jedhee dubbisee ture hin deebisnee guyyaa 3 booda ala viidiyoo sana argitu edaa jechuudha. Deebistee fi itti barreessite. Roobee ati viidiyoo sana viidiyoo si bira jiru namatti ergitee jennaan sagalee isaa guutuun jira bara jira wanta. Aljazeera evidensi dhagaan barbaaddu ati dhagaan gaafattu ati Aljazeera. Maaliif walitti wal? Ayyee. Ayyee galatoomii dhaggeeffachaan jira yaada keessa yaada isaas mu beeko walumaan wanta kana itti ta'anuudhaa fi ayyee roobeera. Ayyee. Roobe dhiifama kaayoo tarii biyya keenyatti sa'aatiin kun sa'aatii hirribaatii hadhanuuf obsii gabaabattanis yaadni sammuu koo keessa ture jedhe jechuudha maqaa nama viidiyoo sana duraan biraan argeen ture jettee dubbachaa turte jettee kuni jalqaba irratti ati ofii kee caala naman jaallattu abbaa fedhe yoo ta'e jedhe siyyuu yoo ta'e jedhe dhimma rakkoo keetiitii fi paablikii godhamee dubbatamaa jira ofii keetiifuu ijaajjitee fuuldura namaa teessee ofirraa dhugaa jirtu dubbachuuf erga dhuftee ta'eeti maa harmee keetuu hin taane maa harmee kiyyayyuu hin taane waan tokko waawii isa biraa argiteetta yoo ta'e jedha baluudha jechuun kuni gama rabbiittis gama namaattis waan tokkoyyuu ammeenyummaa tokko hin qabu yoo tarii yakka isaan fudhadhaaf jetteen alatti jechuudha beektee yakka inni raawwate ofii kiyyaaf hin fudha malee isa hin baasu yoo jettee ilmi nama of eeguuyyuu hin danda'a. Nu'iif garuu ragaan kuni waan barbaachisaa ta'eef dhimma kanaaf waan hedduu karaa nuuf salphisuu danda'uu fi viidiyoo obboleettii keenyaa kana nama ammaan dura sitti erge sitti agarsiise of course yoo hiriyyaa hedduu walitti sittu ta'een alatti namni callisee dhuma iccitii namaa fuudhee keessaa walitti hin argu sii galee hin dagattu yoo maaluu ta'e jedhatti nama guddaadha kanaafuu abaluu kana jettee ofirraa yaada kana nuuf kaasuu dandeessaa. An daayirektii viidiyoon suni ilaal viidiyoon inni natti argame isaan jalqaba arge wajjin baay'ee kompiliitilii adda addadha. Viidiyoo sana immoo daayirektii meeseenjara koodhaan natti argame toon taane bilbila namaarratti an arge. Waggaa 3 duradha. Hin beekunan yeroo sana iyyuu ishee jechuudha. Kana jedhee walii wajjin haasofnee waan hin beekneef feesbuukii walis fireendii wanta hin taaneef eenyu akka ta'e hin beeku. Viidiyoon kun koppii ta'ee namoota adda addaadhaaf isheen erguu dandeessi. Amma guyyaa tokko dura. Roobeera. Waan tokko si agarsiisa. Awwaa malee waan haasa'u waan tokko si agarsiisa. Ifa naa godhi nama kana. Yaadatta waan ta'e walitti qabdeetti ergitee kanaan argee keessaan si ergu kanaan argee jette. Kanaan argee wayii kana ta'e barreeffamaan si yaadachiisuu barreeffamaan. Teelegiraamii wayitu jira jedhani. Dhugaa waaqaa fi lafaa yoo bilbili koo haati ta'e erga jettee kaati viidiyoo wayii walitti qabdee bilbila qoy bilbila xumurri isaa 52-68 irraa suuraa kaaftee suuraadhuma viidiyoo kanaa wayii ila 52-68 irraa bilbila suuraa kaaftee viidiyoo walitti qabamanii jiran danuu viidiyoodhuma kanaatiin isaa billaahi meeshu viidiyoo argatee argaa turre itti ergite kanaan argee jettee itti ergite. Waan kanarrattis ifa nuu godhe. Isatti deebi'aa teelegiraamii wayitu giruuppii wayii uumamee viidiyoo akkasii irratti gagadhiisuu jedhan. Viidiyoo akkasii ijoollee viidiyoo akkasii nama ergan waraabaniiti teelegiraamii giruuppii uumanii achirratti gagadhiisu. Jennaani viidiyoo kana warra kana mucaan tokko natti erge mucaa Kirubeel jedhamudha natti fakkaata. Kirubeel jedhama mucichi. Viidiyoo warra kana dhaayii kan mucaa sanaa jalaa gadhiifameenna viidiyoo warra inni natti erge keessa kan munaa hin jiru. Viidiyoo warra kana dhaa kan teelegiraamii giruuppii wayii irratti gadhiifame munaa kan kee amma ammaattaan hin agarree warra kana keessa jiraayii jedhan baneeyyuu hin ilaallan viidiyoo sana qaxxitaa min isheetti erge jechuudha. Lakki warra kana keessa hin jiru jetti. Innaa teelegiraamiin giruuppii wayii jira viidiyoo kan ijoollee baay'eedha kan irratti gadhiifame anaafis karaa keessaa naa ergamee ilaaleen ture. Isa booddee eenyudha jarri teelegiraamii haakii godhanii teelegiraamii namaarraa giruuppii uumanii viidiyoo akkasii gagadhiisanii natti himee Kirubeeliin jedheen anuun beeku dhugaa rabbiitti viidiyoo akkamii barbaaddetii naan jedhe hayi viidiyoo mucaa tokkootu akkasii mucaa hiriyaakoo turte waggaa 3 dura viidiyoon ishee gadhiifame jedhanii mee teelegiraamii sanarraa ani hin qabuuti teelegiraamii sana beektaati naa ilaalennaan eeyyeesiin ilaala jedhee hunda isaa viidiyoo sana forwaard natti godhe ani immoo forwaard sana natti godhe daayirektii gara munaattiin forwaard godhe jechuudha ilaali yoos keessa jiraate ittiin jedhee. Malee nama teelegiraamii sana daayirektii munaa wajjin wal beeku jettee wal beekan ta'e hin beeku laasa kana. Garuu teelegiraamii giruuppii sana mucaan sun waan qabuuf mucaa Kirubeel jedhamudha. Isatu natti ergee jalqabaa. Viidiyoo warra kana keessa jira inni barbaaddu naan jennaan lakki kana keessa hin jiru. Kanaaf mucaan waggaa 3 dura haasaa waliyyuu dhaabne garuu viidiyoo wayii gadhiifame situ namatti erge naan jettee na gaafattee mucaa sana gaafattee jechuudha.
Ayyee Roobeeraa. Ayyee. Akka koottiin sitti dubbachaa jira. Namoonni as keessa jiran dhugaadhaa, sobaa, sirriidhaa, sirrii miti yaadni kan isaaniiti. Kallattiin garuu an jechuudha. Akka ilma namaa tokkootti dhimma kanarraa wanti nu hubachaa jiru. Cubbuun yeroo kamiyyuu ilmi namaa jechuudha namni abdii borii qabu tokko cubbuurraa ni fagaata. Kallattiin isaa ta'u al kallattiin nama qaqqabuu danda'a waan ta'eef namni ilmi namaa cubbuurraa of eeguun barbaachisaadha waan ta'eef ansi miidhuudhaaf wanti dubbadhu tokko hin jiru, isii fayyaduudhaaf wanti godhu hin jiru, isii irraa faayidaa argachuuf jedhee jechuudha. Haqa Rabbiin sammuu kiyyatti mul'ise tokko wanti jechuu barbaadu atiin kun jalqaba irratti viidiyoon sun nama biraarraa viidiyoo dhumte akkasii viidiyoo gara biraa jechuudha. Inshaallah viidiyoo miliyoona tokko jechuudha. Mucayyoon kun kan qaama qullaa dhiira biraatti ergitee jennaan teelegiraamii irratti isaa ta'u weebsaayitii irra karuma feetee nu ilaali. Viidiyoo miidiyaa irratti ba'ee kuni ila viidiyoo miidiyaa irratti ba'ee kuni nama biraarraattiin arge jalqabaa jettee ragaa nuu baata yoo ta'ee jedhee sii galee nama sana nuuf dhiyeessii jennaan nama sana maqaa kaasuu arganna. Viidiyoon kun viidiyoo isa sheennaaf ergite miti kan viidiyoo nama biraa irratti arge. Waggaa 3 dura inni arge viidiyoo isa sheennaaf ergite miti kan amma laala evidensii waan tokko wanta dhugaan jira dhugaan wanta tokko evidensii waan tokko dubbanna yoo ta'e amma iyyuu taanaan amma kan inni isin na waamtanii viidiyoo gadhiifame kana Roobeeraatu gadhiise. Roobeeraaf qofan erge isheen jennaan Roobeeraatu gadhiise. Kanaaf dhugaa jiru isa biraa barra jettanii na waamtan miti. Dhugaa jiru kana evidensiidhaan Roobeeraan meeseenjariidhaan isa ta'u pilaatfoormii sooshaal miidiyaa kamiin yoo ta'u Roobeeraan natti ergeera jedhee namni isheetti hime yoo jiraate nama biraattis namni hime yoo jiraate warras jala jiran hundumaa keessan yoo jechuudha. Roobeeraan viidiyoo kana abaluuf ergeera jedhamee bifa barreeffamaan isa ta'u bifa sagaleedhaan isa ta'u iskiriinshaat ta'ee adhufuuti. Viidiyoo kana erguuf dhiisuu koo ammuma ragaa ba'a. An viidiyoon namatti erge tokko yoo hin qabu. Bilbila yeroo sana qabachaa ture badeera bilbila nama qabadhu miti. Isheenis bilbila sana yeroo sana bilbila qabachaa turte gatteetti ta'uu danda'a hin beeku. Viidiyoon koppii godhamee nama biraaf ergamuu danda'a. Kaleessa dura arra maqaan koo ka'e malee kaleessa maqaa nama biraadha kan feesbuukii irra naanna'aa ture. Chaatii ishee faana haasa'an illee iskiriinshaat godhanii namoota gurguddaatu poostii gochaa ture. Nama kanarraa buusuudhaaf jecha saayidii natti qabatamaa jira taanaan kun dogoggora guddaadha. An kana wajjin wanta wal qabatu waan tokko waan hin beeku hin qabu. Nama kamiin iyyuu miidhuudhaaf waan hin godhe tokko iyyuu hin qabu. Viidiyoo kana garuu dhuguma Roobeeraatu natti erge namni jedhu jiraannaan. Iskiriinshaat godhee ammuma isinitti taa'iru. Ammoo isheedhaafis ergameera taanaan an viidiyoo kana naman ergeef yoo jiraate ammuma baasa. Kan kanaan achitti garuu ofuma callisnee wal dhabduu waan ta'eef viidiyoo kana naman itti erge tokko hin qabu. Waggaa 3 guutuu ture arrarra wanta viidiyoo kana ishee jalaa balleessuus hin qabu. Iccitii ishee waan hin gadi baasuuf hin qabu jechuudha. Sababiin isaa wanta na fayyadu tokko iyyuu hin qabu. Anaaf ishee immoo haaloo walitti qabannee amma kana waan iccitii walii gadi wal nu baasisu wanta tokko wanti nu gidduutti uumame tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Waggaa 3 guunnee isa walitti haasofne illee karaa mana Aleeksi taa'ee nagumaan bifa ifaadhaan wal dubbisnee maal jennee eessatti baddee jira akkam jiruuf jireenya nagaama wal gaafannee walirraa adda baanee jechuudha. Kan nuyyuu irra deddeebinee walitti haasofne erga viidiyoon kun gadhiifamee booddeedha. Kaleessa maqaa nama biraadha kan feesbuukii irra deddeemaa ture. Har'a immoo maqaa koodha kan feesbuukii irra deddeemaa jiru. Kanaafiyyuu evidensiin jiraannaan Roobeeraan viidiyoo kana nama kanatti ergeera namni jedhu jiraannaan ammumaa fidu. Kan kanaan achitti garuu ofuma wanti ta'uu ta'a waan ta'eef waan kana baay'ee sin kabajee sin kottu dhugaa jiru si bukkee jiru dubbadhu jennaan dhugaa na bukkee jiru sin biratti himuudhaafan dhufe malee ana abaluu akkasii jedhee waa'ee nama biraa haasa'uu hin barbaadu. Waa'ee koofan haasa'uu dhufe viidiyoo kana an nama tokkotti iyyuu hin ergine kana dhibbatti hin beeka nama biraatti erguu miti ofii kooyyuu ilaalee hin beeku jechuudha. Waggaa 3 guutuu munaan eessa akka isheen jirtu iyyuu yaadadheen iyyuu hin beekun ishee. Guyyaa Aleeksi Taayee faana laayivii Aleeksi Taayee gale mana isaa keessatti wal dubbisne isa ergasii booddee immoo guyyaa 2 isa booddee jechuudha. Haay waliin jennee haasaa waliin haasofne irraa kan hafe wanti anaaf ishee gidduu jiru kanuma gabaabaatti. Kanaafiyyuu evidensiidhaan haasa'ama yoo ta'e evidensiidhaan haasa'uudha. Roobeeraan viidiyoo kana gadhiiseera namni jedhu yoo jiraate dhufee haa dubbatu dhufee maqaa koo haa waamu. Garuu
nama biraarraa kaasuudhaaf nama biraatti saayidii qabatamaa irra taanaan kun dogoggora guddaadha waan ta'eef fakkeessituu wadda. Hojiin qaba nan baara ishirra kun dubbiin waan nama natti hin fakkaatu. Mubaarik. Dhagahaan jira. Ooyi geggeeffamtu malee akkamitti baata? Laaga maa kun innis amanaan jiru rakkoodha yaani haasaa kan nama biraa jedha takka kana fida waan gaafatame deebisuu dhiise waan biraa dubbataa immoo nama hojii qabudha sa'aatii baay'ee sa'a tokko walii ollaan taa'eera beektaa. Innaa rakkoodha waan ta'eedhaaf yeroo irra keessaa walii galtan ta'e walii galaatti keessaan xumuraa danda'ame. Kurmaata taaree kun. Ishii maal dubbachiisaa kan mucaan amma waan biraa dhiisee waa'ee kan nama biraa isa gaafatame dhiisee waan biraa hojii qaba. Na dhagaa jirtaa Maahir. Mubee sagalee koo jira. Ilaali yoo tarii dalagaam qoy mubee. Laa jira sagalee koo. Eessa jira? Sagaleen jiraatiin jirtu ayyee. Baay'ee dhaggeeffanne nutis yaada kennachuu qabna ture bar. Hin mul'attu bari hin jirtu Abdusee wallaahi hin jirtu gastii irra dubbaddu ayyee bakka ta'e wayii jirta dhokattee. Laale wanti tokko daqiiqaa tokko ngoo sekoonduma 10 qofitti yaada tokko karaarra simbuusee taniin bu'aa anin baas keessa. Maal jechuun barbaade beektaa maamme? Waggaa 3 guutuu wal daganneerraa qoba wal hin qabnu. Mana Alex Taayyeetti wal argineetiyyuu jaartii kan koo jaarsa kan koo jennee waliin haasofnee jedhe. Alex amma maal jedhee erga laayivii sanarraa bahanillee jaartii tiyya turte jedhee dubbateera. Yeroo kana keessa jaartii tiyya turte jennaan ijoolleen hiriyoonni isaanii jaartii tiyya turte jedheen sun ragaadhaaf mee akkam jennaan amala keenyan beeknaa nuti warri dhiiraa kun. Ragaadhaaf ijoollee hiriyoota isaa jaartii tiyya turte jedhu kana argisiisuudhaaf viidiyoo kana kunoo akkana waliin turre jedhee viidiyoo sitti argisiise yookiin erginaan saaxilame allaqe dubbiin kanuma bar. Maaliif iyyuu nama biraa barbaadaa ool. Achitti wal yaadatanii viidiyoon kanuma. Munaa galchishii kan siitiin aannan baheerarra. Kanuma dubbiin. Dhugaan jirtus kanuma. Aleeksi jira. Maahir waan hin beekne naasee Aleeksi kunoo ammallee deebi'ee galuu danda'a. Aleeksi waama. Aleeksi hin sobuudha jechuun. Intalaa wasaa daariin deemina. Waggaa 3 booda jaartii tiyya erga jedhee sana booda ijoolleen hiriyoonni isaa meeree ragaa qabda jaartii kan kee akkam ture naan kun akkana waliin turre keessa wal argisiisa ijoolleen dhiiraa. Ijoollee sa'aatii dheeraa teenye waan ta'eef jara keenya daraa xiqqoo akkuma nutti fakkaatee murteessinu itti gaafatamummaa fudhannu piliisi jara keenya dhiifama nuuf godhatu nuti illee araada dubbii qabaannee osoo hin taane hanga danda'amee jedheen nama kamiyyuu osoo mufachiisin haqa jirtu qofa irratti xiyyeeffannee dubbannu jennee asirratti kan obsinee taa'aa jirru malee hundi keenya iyyuu yoo dalagan qabaannes enjooy gochuudha yookaan chiikii. Gariin mataa miilan qabduun ulfaatti haa ta'u dhimmi kun akka Oromootti hedduu nu aarsee hedduu nu dhagahame hedduu nu dallansiise. Waa wayii qabattee deemta dubbii wayii dubbachuudhaaf jalqaba abbaa himate sanii gaafatta. Mucayyoon himatte si himatte viidiyoon akka si bira jiru himatte atis akka si bira jiru amante kanaan ragaa biraa hin arganne jechaanu akka hawaasaatti namni as jala taa'u kunis namni gastii keessa taa'u kunis akka carraa ta'e namni 5-6 ta'a malee namni 7,000 kun hundi kanaan ragaa biraa hin arganne. Lakki Roobeeratu maxxansa jechuudhaaf si maxxansuun argine garuu ammoo dubbiin akka caafataatis si bira dhufte ergaa haati dhimmaa viidiyoo kana ani isa malee nama tokkotti hin ergine erga jette atillee na bira ergite waggaa 3 illee haa ta'u erga jette bakka namni biraa hin jirretti waggaa 3 illee haa ta'u erga jette bakka namni biraa hin jirretti. Bakka namni biraa itti gaafatamummaa hin fudhatanii miti bakka ragaan biraa hin argamnetti dhugaadha. Ijji nama kana maraatu deebii sirraa eeggata. Gurri nama kana maraa si dhageeffata jechaadha. Ati dhugaa qabaachuu dandeessaa waan kana maxxansuu dandeessaa wal loltanii saansiif rabbitu beeka. Garuu waan nama Mubaarakii fi Muhammad Aljazeeraalleen si gaafatanii ragaa ilaalcha uummanni Oromoos ilaale gurri Oromoos dhageeffatu kanaan ittiin ofirraa buuftu. Lafa kaa'e yoo ofii gootee jiraatti dhiifama gaafadhuuti dubbii waan fetaa taatu sirraa finnaa tolee dogoggora kana jedhii jedhaniiti akkasiin lafa kaa'anii kan nama biraan hin galchu yooniin haati ebelu jette nama sanillee finnee akkanumatti gaafannaa jecha uummanni deebii namsanirraa waan fudhatu qaba bakka kanatti dirqamni hin jiru amma nu poolisii illee miti walilleen hin walilleen ajjeefnu garuu waanni uummanni Oromoo deebii keessan irraa fudhatu namni bal'aan kun waa hedduudha jecha kiliirii ragaa biraa yoo qabaatte lafa kaa'e
yoo dhugama waan kana rabbi si dogoggorsiisee ka jiraatu ta'e dhiifama gaafadhuuti uummata Oromoo agarsi dhiisnee biraa deemna jechaa dhumate mucayyoo akka mileen hin cabne hin jajjabeessinaa ni gargaarra waan danda'ameen jechaadha. Kanumaaf namni si gaafata malee dhimma biraa si qabaatee sillee beekneetiin mitaanaarra guyyaadhaa kana malee si argee hin jiru dargaggeessa Oromooti yoo haasoftu nama jabaadha. Namummaa waan kana ammoo dhimmamee waan kana nu wajjin shamarran keenyarraa dhaabuudhaaf nu wajjin qabsaa jennee abdannu tokko waan ta'eef yoo kilirii qabaatte ragaa lafa kaa'e. Yoo dhabdee ammoo dhugama wanni kun tasa si harkaa qabu ta'e dhiifama gaafadhu bakka dhumaate hagasuma. Kanan jedhaan akka nama tokkootitti. Roobiraa qoyi maamme dhugaarraa waliin ka'amu teessoorraa walii ka'amaa jetti Oromoon. Dhugaan iddeen itti irra darbuu hin qabne bakka eebbisaanii Roobiraan nama natti ergee jira jedha achirra darbuu hin qabu. Bakki Roobiraan namni Roobiraan natti ergeera jedhu fidaa gaafa sana na adabaa jedhu sanatti hin gallu nuti. Ragaa ittiin qabnu namatti hin qabnu. Ragaan amma arganne Roobiraan ofii isaatii namni natti ergee jedhe nama sana nuu fiduudha. Dubbiin asitti dhuma walitti hin dheeressinu. Kanarra tarkaanfachuu hin qabnu. Asuma jira dubbiin. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maal isinitti fakkaate obboleettiin teenya himatte innillee viidiyoon isa bira jiraatu isaaf erguu hin kaanne wanti nuti barbaadaa jiru Rooberaa biraa dhugaa isaa barbaadaa jira. Dhugaan nuti isa biraa barbaadnu dhugaan isaa yoo akka inni jedhu san jallatteef dhugaa san barbaadaa jira. Rooberaan maal jedhe viidiyoon isii nama bira jira nutti maqaa jennaan awwala maqaa nama sanii asirratti hin dha'u maqaa namaa asirratti hin dha'u jedhe. Kuma qabaadha maqaa namaa asirratti hin dha'u jedhe maqaan namaa kan inni ittiin didu sun eenyu dhugaan kan keessi haa bahuu deemaa jirra nuti nama biratti agarreessanii nuu himi maqaa san barbaadna nuti maqaan kan kee akka qulqullaa'u akka maqaan kan kee hin banne waan taateef maqaa nama sanii kareef hin dha'u asirra maqaa namaa hin balleessu jettu sanii yoo dhugaan tiyya hin badin jette akka obboleessi keenya Anillee dubbeechitti erge galatoomii. Kottuu gastiseeni ilaamee gaa ilaamee jara amma alatti gara hojii kootti na deebisaa turtu keessaniyyuu. Kabaja dhabe kanaan hin jenne. Ilaa wanni nu asitti ol geenye haasaa jaallanne Aljaziiraan biyyarraa, bisaan Ameerikaarraa, Kaliifoon isin dubbanne, Boonaan Saawudiirraa hundinuu bakka bakkaa walitti dhufeeyyi dubbataa jirra. Wanni nu barbaanne tokkoffaan inni guddaan ajandaan koo hadhaa dubartiin yoo isin dogoggortes dhaggeeffadhaa. Yoo isin dogoggortes keessumaan gorfannaa maal goonaa? Keessumaa gorfannuudha sila yaadni keenya. Amma immoo garuu dubbiin mimicciiramee gara biraan dhukkaa ka'aa jira. Yoo wanni kun hadha guduunfaa nama kuma torbanatti guduunfaan argatu ta'e kalaas shiftaanis itti fufa shiftittiinis itti fufti nu mataa nyaatamaa abbaan barbaade sanuu waa hedduu jira bara waa hedduu waan alagaan illee fudhatee ittiin zeeroo itti maree ilaalaa jara kanaanuun jedhu jira. Hubadha viidiyoo sana irratti jechuudha. Alaabaa jira waa hedduu jira. Kanaaf dirqama wanni kun gadi ba'ee beekamee abbaan tokko balleessaa ta'ee abbaan tokko itti balleeffamaa ta'ee osoo hin taane hundinuu wanti badeera. Waan badee otaalloo kanatti kanaa ta'uu jira. Waan bahee jira bahee jedhanii jiru ijoolleen isaanis. Abahu ajandaan qabbanaa of miti